Seenaa dubartoonni dhaggeeffachuu qaban. Yoom harkanaaf laata? Yoom harkanaaf laata? Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii keessumaa seenaan har'aa dubartootaaf barnoota guddaa waan kennuuf hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa jechaa qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan turu anis gammachiis tashoomeedha. Yoom harkanaaf laata? Yoom harkanaaf laata? Toora jireenyaa keessatti argachuu fi dhabuun fayyaa ta'uuf dhukkubsachuun furdachuu fi qal'achuun dinqisiifatamuu fi jibbamuun naanna'ee nama gaha. Dubartiin umriin ishee waggaa 14 haga 22 kan hin heerumne dhiira kan hin beekne yoo taate haa bareeddus haa fokkistus amala haa qabaattus hin qabaatiinis kan ishee hin jaallanne hin jiru. Sababiinsaa immoo akka jaallatamtu kan godhu uumamadha. Uumamni umrii kanatti simboo addaa nama waan goonfachiiftuuf ija hundumaa keessa seenti. Haa ta'uutii garuu dubartiimti kun heerumtee daa'ima godhattee akkas waggaa 30, 35, 40 yeroo taatu dur warruma jaallatanii turetu maal fakkaatte fuulli ishee kaleessa akkana hin turre bocni ishee ajaa'iba ture har'a garuu duuteetti namatti hin dabalamtu jedhanii deebisanii turra kaa'u. Namni immoo gaafa qabeenya godhatu ajab yaa firasaa hidda dhiigaa warra keessaa qaban otoo hin taane namumti daandii irratti nagaa jedheen beekne gaafa qabaattu qabaachuu kee beeku nagaa addaan si salaanfatee si bira darbaa. Kunollee waan guddaadha. Guyyaama uffannaa gaarii babbareeddee diddibattee dhidhiqattee deemtu kan maqaa kee kaasu tokko lama miti. Maarriyaanis waa malee durseen yaada kana isiniif hin kaasne. Haadha manaaf abbaa manaa ijoolleewwan lama bara jireenya isaanii keessatti horatantu waliin jiraachaa ture. Abbaa manaan nama baay'ee cimaadha. Haadha manaa cimina ishee namatu hin beekuuf malee isheenis dubartii ajaa'ibaati. Yoo kufanis yoo ka'anis yoo furdatanis yoo huqqatanis namni wanta namaan jedhu hin dhabu mitire. Yeroo hedduu hariyyoonni haadha manaa yeroo isheen ijoollee turterraa kaastee ati bar abbaa manaa kee kan jaallatte maallaqa isaa beekumsa isaa dahoo godhatteeti malee abbaa manaa kee caalaa dur kanati jaallattu abaluun ture jedhanii erga isheen bultii keessa seenteellee ishee tuttuqu ture. Ishiin garuu akkana jettee deebistiifi eeyyeen yeroo sanatti hiree rabbinaaf kennu anumtuu waan hin beekneef abbaa manaa koo caalaa abaluun sirriitti hin jaalladhan ture. Waa'ee isaa malee yaadeen waan an jiraadhu natti hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu guyyaan ani abbaa manaa kootti heerumee mana isaa keessa jiraachuu eegalarraa kaasee gootni beekaan bareedaan tolaan dinqisiifataman akka abbaa manaa koo dhiira ta'ee anaaf lafa kanarratti hin uumamne. Kanammoo jireenya kootu dubbata jettee hiriyoota isheef yeroo sanarraa kaastee dubbatti. Abbaan manaa ishee nama dandeettii qabu bifa qabu otoon fuudhiin miti erga fuudheellee dubartiin isa barbaaddu gaa'ila isaa diigee ishee bira akka dhufu kan feetu tokko lama miti. Maarreegaa namni kun simboo beekumsa qabeenya dandeettii walirratti waan kennameefi ormis firris manaas alaas isa jaallatanii. Haa ta'uutii garuu akka namatti toletti akka bareedanitti nafaniiti abbaan manaa ishee guyyaa tokko bakka hojii oolee gara manaatti otoo galuu gufuun xiqqoo daandii irra teessu tokko gufachiistee bo'oo lolaa yookiin immoo diishii daandii gubbaarraa bishaan keessa yaa'u keessatti kufaa. Yeroo kufu sanatti namni isa kaasuullee hin barbaachisne ofuma isaa suuta jedhee ka'ee suuta jedhee okkolaa gara manaatti galee. Gaafa namaa dhufu eessattuu namaan ooluu jedhanii makmaamu kumitire dhagaan bo'oo lolaa sun xiqqoo marukutus haa ta'uutii garuu lafeen cinaacha isaa lama otoo inni hin beekiin battaluma cabee dhiigni qaama isaa keessatti dhangala'uu jalqabe. Miilli isaas akka okkoluu tokko ta'e. Caba kufaatii xiqqoo jedhee waan yaadeef mana yaalaa deemuuyyuu qalbiitti hin godhanne. Haa ta'uutii garuu hanguma halkanaa adeemu qaamni isaa dhidhiita'aa afaaniif funyaaniin sagaraadhaan dhiigni ba'uu jalqabe. Battaluma haati manaa naatee mana yaalaa geessite. Cinaachi isaa lamni akka cabe battalaan baqaqsamee akka hodhamu
haadha manaatti manii maallaqa jiru fidee yaala isaarra oolchite. Akkuma saattuu wanti itti bahu bahee qabeenyi jiru gurguramee yaaliin abbaa manaadhaaf taasifame. Gara baatii lamaa mana yaalaa keessa ture. Yeroo gara mana isaatti deebi'u baay'ee huqqatee simboon isaa kaleessaa badee qabeenyi isaa yaalatti dhumee miilli isaas deemuu dadhabee wiilcharii irra ta'ee ture. Baatii lama manatti yeroo dhukkubsatu maallaqni hedduun dhumee waan na tureef yaa haadha manaa koo ni argita wanti nu harka jiru hundi dhumeera. Akka kaleessaa fiigeen isin nyaachisuu isin jiraachisuu hin danda'u. Takkaa dadhabeera ol jedhees deemuu waan hin dandeenyeef naannoo namni jiru naannoo gabaa fuulduratti na baasiitii meezoos dumbulloos nama nan kadhadhaa namni garaa natti hin jabaatu jedhee ishee gaafata. Haa ta'uutii garuu haati manaan lakkii otoo nani fayyaa qabu gonkumaa kanan gootuu jettee ofii ishee hojii garagaraa yaaluu jalqabde. Haa ta'uutii garuu haga wajjin jiraatanitti diidaa hojjechaa kan ture abbaa manaa waan na tureef hojii maal akka hojjettullee haati manaan adda baafattee hin beektu. Akkuma jalqabdeenis wanti qabde hunda harkatti bishaa'uu jalqabe. Ganama manaa baatee galgala manatti yeroo deebitu kan qabdurraa hir'atee malee dabalee isheen eegu. Maarree abbaa manaan yeroo booddee kana hubatee suuta jedhee fuulli isaa akka hin beekamneef uffataan maree naannoo mana amantaa taa'ee kadhatee waa xiqqoo walitti qabee otuu haati manaan hin beekiin manatti galuu jalqabe. Haadha manaaf maallaqa itti kenna. Haa ta'uutii garuu eessaallee akka inni fidee hin beektu. Maarreegaa kanaan ture namoonni kaleessa bareedina isaa qabeenya isaa simboo isaa dinqisiifatanii turanii fuu kanuma kana ta'uuf kaleessa abbaa qabeenyaa kaleessa sooressa kaleessa bareedaa kaleessa filatamaa ture bagayyuu nattafe bagayyuu kan koon ta'in otuu jedhanii abbaan manaanis gurraan dhaga'uu jalqabe. Haati manaas barte. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti haati manaan akkuma argachuun jiru dhabuun ni jira. Akkuma fayyan ni dhukkubsatu. Kana hundammoo kan godhus kan beekus waaqayyodha waan na ta'eef ameen jedheen nan fudhadha jettee booddee irratti kadhachuu abbaa manaa yeroo dhageessu harka isaaf miilla isaa manatti hiitee otuun ani fayyaan jiru ati kadhattee nan nyaachistu jettee ogummaa gabaabaa torbee lamaa baratee manuma ishee keessa teessee hojii xiqqoo ofiif uumte. Wanta nyaattu wanta dhugdu hojicharraas argatte. Abbaan manaan ishees waggaa 3 erga dhukkubsatee booda rabbi isaan yaadatee fayyee gara hojii hojjechuutti deebi'e. Jireenyi isaaniis kan duraa ol dabalee daddabalee eebbifame. Bara kana keessa namni tokko qofa maallaqa hojjetee jireenya kan gaggeessu baay'ee ulfaataadha. Haati manaaf abbaa manaan wal gargaaranii hojii hojjechuu qabu. Yeroo fayyaa qaama guutuu gammadaa ta'an bu'anii bahanii abbaan manoonni hojjetu. Haa ta'uutii garuu jireenya keessatti rakkoon waan jiruuf dubartoonni gaa'ela erga dhaabbataniis otoo hin dhaabbatiinis waan hojjechuu danda'an ogummaa ta'e baratanii rabbii gaditti mana isaanii eeguu qabu. Gaafa rakkoon dhufe edaa kana nan beeka miti kana hojjedheen yeroo yartuu kana jalaa maatii koon utubu jedhanii yaaduun irra jiran dhaamsa seenaa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu jireenyi qaaliidha. Mindaan abbaa manaa yookiin immoo kan haadha manaa qofti gahaa miti. Dubartiin dur erga heerumtee booda ilmaanuma guddisti. Haa ta'uutii garuu si'a kana mana isaa jiraachisuun ilma dhiiraatti waan ulfaateef yoo baratte waan barateen yoo hin baranne barachuun ofiis abjuu guddaa akka godhattuuf sodaa dhaba dadhabbii ofirraa fageessitee maatii ishee bira dabartee firoottan ishee obbolaa ishee kan rakkate gargaaruu qabdiin goolaba qophii kanaati. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan yoo irraa baratan laayik sheer godhaa jechaa qophii Oromiyaa 24 gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. يوم أركن أفلتا